Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed maaliif fannoo deeggara? Fannoo waliin jira. Namicha Walloo keessatti fannoon gocha suukanneessaa irratti raawwattee harka irraa murte Jawaar Mohaammed ni deeggara. Ilmaan Oromoo irratti fannoo Jawaar Mohaammed kakaasaa jira kan jedhu namoota baay'eedha. Namoonni baay'een qeeqa adda addaa Jawaar Mohaammed irratti kaasaa jiru. Torbaan kana jechuudha. Keessafuu akka malee haasaa inni kana dura miidiyaa jaraa irratti jechuudha. Fannoon mirga isii dhabdee bosonatti galte jedhe irratti namoonni baay'een wal harkaa fuudhaa jira jechuudha. Mucaa kanallee wal bira hidhanii akkuma isin iskiriin irratti argitan kana. Mi'aara kanarratti yaada gabaabaa tokko isiniif kenna. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya yaada keessallee nuuf qoodaa. Jalqaba irratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed maaliif yaada san kaase? Maal irratti xiyyeeffate yookaan maal irratti fuulleffate waan san dubbate kan jedhu qabiyyee yaada inni dubbate sanii mee gaggabaabsinee gurra waliif buufna jechuudha. Jalqaba irratti akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kan uummata Oromootii fi Oromiyaaf qabsaa'u daggala Oromiyaa hunda keessa jira. Mirga haa dhabu, mirga haa argatu. Naannoo Amaarallee fannoo murni ofiin jedhu kan yeroo ammaa gocha suukanneessaa uummata irratti raawwataa jiru jechuudha. Naannoo Amaaraa keessa socho'aa jira. Naannoo Amaaraatii fi Amaaraaf jedhee socho'aa jira jechuudha. Kana namoonni beekna. Kan Tigraayilleen akkasumatti hundinuu naannoo irratti waraana mataa ofii qabaa jechuudha. Kanarratti waliif galan hundinuu. Kanaafuu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed kan inni jedhe jechuudha. Waraanni fannoo yookaan murni fannoo ofiin jedhu kuni kan naannoo Amaaraa keessa socho'u kuni akka isaan ofirraa muranii achi baasanii xinfanyaa jedhanii ofirraa achi baasan kanaa miti. Sigalee kana akka isaan haasayan kana osoo hin taane isaanillee waan dhabantu jira. Waan dhaban san barbaadaaf mirga ofii falmatuuf bosona galan malee akka isaan akkanatti ofirraa baasanii akkana jedhan kanaa miti je. Sigalee mee jarjartanii waan dubbatinaa. Eeyyee dhugaadha. Kuni waan ifaati. Yaadni isaa sun maali? Mee dhugalle itti osoo hin murre yaada isaa saniin qabiyyee yaada isaa saniin isin hima. Jawaar maal jechuu barbaadeetti walumaa galatti jechuudha. Murni fannoo kan naannoo Amaaraa keessa socho'u Oromoo fira hin jenne nuuf fira hin jenne waliin hojjanna hin jenne akka isaan akkanatti haxaranii ofirraa baasanii kophatti ofirraa baasanii sinfanyaa jedhanii akkanaan akka shoora keessa fudhatan kana osoo hin taane waan dhabantu jira. Mirga dhabantu jira. Mirga dhaban san barbaada alatti gadi bayan mirga ofii falmachuu gadi bayanii je. Kun egaa dhugaa dubbatuu fi waraanni bilisummaa Oromolleen mirga ofii dhabee mirga ofii falmatuu gadi baye. Saba ofiitii fi Oromoof Oromiyaaf falmatuuf gadi baye akka Oromootti akkasi. Jarrisi waan dhabee jira. Mirga ofii abbaaf falmata. Biyya ofiitiif abbaaf falmata. Kaleessa fannoon biyyaaf kuraatiidha. Biyyaaf hubatiidha jechaa ture Abiyyiin jechuudha afaan isaatiin jechuudha. Minim xirxaree yeellam jechaa ture jechuudha. Dhugaa dubbatuuf. Gara fuulduratti ammas waraantee jirti. Gara fuuldurattis diina ofii ni waraanti. Kunumaa shakkii namatti hin uumu je afaan isaatiin jechuudha gadi bahee. Kan amma Jawaarii fi isin kana wal bira qabdanii ooftan. Muummichi ministeera afaan ofiitiin akkana je hidhachiisanii, nyaachisanii, obaasanii, waraana kaabatiin cabsisiisanii gaafa immoo wanni irratti walii galan sun dhabamtu jarri bosona seenee jechuudha. Waraanni fannoo ashabbir jee bosona seenee irraa muramee jechuudha haala saniin adda bahe. Jawaaris kanuma wanni inni dubbate. Waan dhabantu jira mirga ofii falmatuuf bayanii je. Sigalee malee waliin hojjadha. Waliin hojjanna nu tokko nu qaama tokko nu dhiiga tokko je hin jennee jechuudha. Sigalee. Kanaaf immoo har'a immoo gaafa murni fannoo kuni gola Oromiyaa hunda keessa deemee gocha badii kana raawwatu mootummaan taa'ee ilaalaa jira. Dabalataanii amma gocha suukanneessaa mucaa kana obboleessuma isaanii irratti kan raawwatan namoonni baay'een gocha gurbaan kun raawwate namni kun Oromoodha jedhutti jira jechuudha. Mucaan harki irraa murame kun akka Oromootti namoonni fudhatan baay'eedha akkasitti awwaarsa. Adda waa baafadha. Mucaan harki murame Oromoo miti. Ufumaaf fannoo
faannoo ballakaa jira yookaan faannoo uummata keenya basaasaa jira faannoo gara mootummaatti basaasaa jira jedhaniiti harka irraa muraa akkas godhanii jechuudha. Mucaan afaan ofiitiin dubbatee jira. Soballeen qabamu dhugalleen qabamu garuu harka isaa hidhanii haala saniin wanni sun garuu viidiyoo irraa waraabaa akka jiranitti akkan argetti waan mucaan sun waan dhugaan qabame natti hin fakkaatu jechuudhaani haala saniin gurbaan sagalee isaa kennataa ture. Wanni sun soba diraamaaf akka mootummaan illee fi qaamni kamiiyyuu gamaa gamanaan mucaa san irratti ka'ee hidhaaf hin barbaadamnee fi waan akkasii san hojjetuu danda'anii jechuudha. Siistama kun propagaandaa jeetiin fudhadhan garuu mucaan harki muramee faannoo ta'uun ifa ifatti adda baafamee jira jechuun faannoolee yoo ta'u baate jara Amaaraati walumaa galatti isaanuma jechuudha. Faannoo basaasa jedhanii haala saniin harka san akkas godhan. Namoonni keenya kan dubbiin hin galiniif maal godhamu maa dubbii wal keessa ari'aa jechuudha. Akkana godhee kan harka irraa murame Oromoodha akkana kana minaamin namoonni jiru hedduudha. Miti akkasii miti adda baafadha kan harka irraa murame Oromoo miti jechuudha. Jarumaa jechuudha. So kanaafi xiinxalaan siyaasaa kan inni jee kana kan ammoo wal harkaa fuudhee namoonni hedduun Jawaar Mohaammed eessa jira? Jawaar Mohaammed kalee akkana jee eessa jira? Warreen inumaa kadiironni bilisiginnaa kanneen akka Caffee Raammes fa'aan Fayyisaa Leellisaa fa'aan kanneen akka namoonni hedduudha jechuudha. Especially ijoolleen gara Harargee fi Shawaa akka malee lalisaa jiran. Jawaar Mohaammed eessa jira? Jawaar Mohaammed kaleessa akkas jee kaleessa faannoo waliin hojjanna jee faannoon maalii jee faannoon akkas jee yaa jara keenya mee suutuma dhaabbadhaa adda waa baafadhaa. Cal jettanii namarratti waa darbuun gaarii miti. Namni kun nama sabaaf sablammoota illeef mirga cunqursamtoota kamiituyyuu jechuudha baasee dubbatu malee nama murna tokko qofa bira dhaabbatee murna tokko gadi qabee murna tokko ol qabu miti jechuudha. Sigalee kanaafi akkuma waraana bilisummaa Oromoo haqa isaanii dhabanii qeerroo fi qarreen kalee wayyaanee dura dhaabbattee adda ofii rasaasaaf kennaa turte magaalaa Finfinnee irratti abbaa taana jedhanii haala saniin mootummaa san cabsanii biyya san irratti abbaa ta'uuf murteessanii aangoolee mootummaa harka kaayan mootummaan immoo boodarraa qeerroo san hunda ofirraa dhiibee gara bosonatti qeerroon qabsootti akkuma dachaateetti jarrilleeni mirga ofii falmachuu bahe jechuudha. Isaanis waan dhaban qabu hin qaban hin jennu hin qabanii hin jennu mirga nama mirga kee yoo kabaje mirga namallee kabajuu qabdaa jechuudha. Kanaaf jarri sunis waan dhaban qaban eeyyee waan dhaban qaban waan dhaban immoo isaantu beeka. Keenyas waan dhabe qaba waan dhabe san immoo falmannee mirgaan galla jedhanii gadi bayanii Jawaar kan jedhe ifaan ifatti kana malee jarri kun fira keenyaa jarri kun dhiiga keenyaa jara kana waliin hojjannaa mootummaa waliin cabsinaa waan jedhani jira hin jiru jechuudha. So namoonni baay'een waan akkanaa kana kaasanii yeroo miidiyaa irraa olii gadi ari'an ni agarraa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa osoo of qusannee waan akkanaa kana keessaa osoo baanee diinni mee amma gaafa jarri faannoo uummata Wallaggaatti akkas godhusanii Salaalee keessatti gocha akkasii raawwatu Wallaggaan keessatti gocha akkasii raawwatu jarri sun gadi bayee kan lallisee jira. Propagaandumallee faa ta'u gadi bayee kan iyyan barri isin amma sagalee taafii jirtanii bar sagalee taafii jirtan eenyuu fi keessan jabaa keessan ofirraa dhiibdaniiti yartuu namaatiif sagalee tahaa jirtanii jechuudha. Mucaan harkee akkas ta'elleen Oromoo miti dhiiga keessanii miti saba keessanii miti maaltu isin galche kanaa baran maaltu isin galchime adda osoo waan baafanne hayyuu keessan xiqqeessu hayyuu keessan bakka mataa gad deebisu waan takkaan immoo badii takkittiidhaan waan gaarii kuma takka balleessu. Yaa Oromoo numa jeebara biyyiin kiisni Oromoo uraadha jeebara yoo waa itti naqan gannaqa dhuga baanaa bar gaafa immoo hayyuun keessan ergaa bareedaa sabaa fi isinilleef tolu isiniif dabarsu isin immoo kana gannaqaa booda deebitanii eeboo taataniitti garagaltanii waraantan. Hundaafuu daawwattoota keenya mee suutuma dhaabbadhaa isiniin jenna. Xiinxalaan siyaasaa wanni inni jedhe kana Dr. Abiy illeen afaan isaatiin waa'ee faannoo irratti kan dubbate kana kan ammoo namuu gurraa qaba isinuma yaadachiisuu fi